gaafachuu dhufeen obboleessa koo bira jira. Mee isin immoo bakkuma jirtanitti hundumti keessan iyyuu sheer godhaati. Mee akka ijoolleen isaa itti jiranu innillee akka inni itti jiru akkam immoo ilmoo 4 argatanii 5 argatanii tokko biraa yeroo sana gara akiraa deeme ilmoo 4 hojii rakkataa jira. Kanaaf hundumti keenya iyyuu sheer hagoonu feesbuukiin inni guddaan xiqqoo adabbii jala jira kaleessuma adabbii jala galee. Kanaaf feesbuukiin kun aaraadha. Feesbuukii nama 20 qabudha. Kanaaf hundumti keessan iyyuu mee sheer hagoonu al tokko. Sheer godhaati. Sheer gochuun keessan iyyuu akka waan gargaarsa gootaniiti. Kanaaf hundumti keessan iyyuu sheer godhaa. Please sheer godhaa jiran. Nagaa miti. Hundumti keessan iyyuu sheer godhaa. Akkuma isin agartan tokko lafa kaa'ee tokko baataa. Tokko ciibsee tokko baataa tokko yeroo rafee inni tokko bukkee ciibsamuun dirqama. Tokko ciibsamee yeroo tokko immoo bukkee ciibsamee ijoollee dhiifamaa hojii ijoollee deemsee agarsiisu. Mee ijoollee akka jaalachi wal kaasan walumaan laallamee ilaala. Akkasitti lama wal bira ciibsa jechuudha. Lama achirra lama asirra ciibsa obboleessi keenya jechuudha. Amma as keessa lamman argaa jirtan kana keessa rafaa jiru tokko yoo ka'e iyyee isa tokko kaasa. Isin galee dirqama isa ka'e jechuudha. Isa ka'e ciibsa ammas inni tokko bukkeedhaan yaa ammas isa immoo ciibsa. Wallaahi badaa duuka azabamaa jira. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ilmoo lamayyuu guddisuun hin jabaata. Alhamdulillah ga'a kulola. Wantaan isin jedhe dhufeera. Ilaa kun asii yemmuu jalqabee jira. Yeroo inni kun iyyee isa kana immoo naan sossobee ka'e isa kanatti immoo ka'a. Innaan isa kana ilaa kunoo. Ammalaa achis ka'eera laalaa. Wal kaasu. Intala tunam. Kunoo siin kun immoo intala. Mee obboleessa keenya atumti kallattiidhaan lakkoofsa obboleessa keenya isinii maxxansee jira warri dubbisuu barbaadan mee amma kana ilmoo isaa isin agarsiifnee jirra. Mee akkaataa itti jiru mee waa hundayyuu dhufee taa'ee adubbatu ofiisaati jechuudha. Mee qotta bibi. Qottooti mee akkamitti guddifataa jirta. Obboleewwan keenya hundumti keessan iyyuu sheer godhaafiiti mee waliin haasofnu. Mee obboleessa keenya amma. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa fayyaadhaa jirtanii nagaa wallahi alhamdulillah nagaa makiyyaa nagaa mubaarikis hedduu ulfaadhaa warri nu daawwachuu jirtanis hedduu ulfaadhaa rabbii waan niyyatan marayyuu isinii haa kennu niyyaa teessan isiniif rabbi beeka waan ta'eef an niyyaa keessan hin beeku rabbi niyyaa keessan beeka ilmoo argachuu jechuun hedduu waan das nama jedhu wanni ilmoo fakkaatin jiru gaafa ilmoo argatte haadhaaf abbaa keetis beekte jireenya tantee guutuu maaliif akka jiru attullee kaayoo kan kee guutuu guyyaa san baratta jechuudha. Wanta achirraa hafe ammootu ana rabbii waan naa kenne namaan adda naa kenne alhamdulillah waan rabbi naa kenne ammootu itti shakkaraa jechuudha. Rabbi akka fedhe qaba rabbiin kaan dhorgatee hiriyyaa abbaa kiyyaa ka hamma har'aatti ilmoon argatanis ni jira. Hangafni kennas ni jira jecha. Rabbi immoo akka fedhe kaanii kenna kaanis ni dhorgata. Alhamdulillah rabbiin ilmoo dila tana naa kennuu kiyyatti hedduu itti gammada tanarraa deebi'ees khayrii fi waan rabbi dalage marayyuu itti shakkaruun gaariidha jenna mubaarak kiyyaan. Masha Allah. Waan achirraa hafe mubaarakis isin bira jira. Isuma waliin dudubbadhaame. Obboleewwan keenya amaan ishin taa'atumaan isin haasa'a. Amaani naman dinqisiifadhu naman ajaa'ibsiifadhu keessaa wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Namni silas satat jedheedhuma dhaqee laayibii waraabee yookiin immoo satat jedheedhuma viidiyoo waraabee gadhiisu haasofsiisaan oolee akkamii itti gammaddee taa'ammaa ijoollee 4 ati niyyaan kee ijoollee 4 argachuu miti bakka itti 5 argachuu miti akkuma namaa hin fuute ilmoo argachuudhaaf karoorfatteedhuma argattee immoo waan dingata dhufee jennaan mana yaalaa dirasii jedhe mana yaalaa dirasii deemuudhaaf ture ilmoo argachuudhaaf. Fedhii akka qabu natti hime sana booddee rabbiin immoo fedhii isaas ilaalee ilmoo 5 kenneefi akkamitti immoo ilmoo 5 argachuun kee immoo maaltu sitti dhaga'ama ilmoo 5 bakka argattee jechuun keenan baay'ee waan garaa nama nyaatuu fi waan nama ajaa'ibsiisu dinqifadhe jechuudha. Akka amantii kootitti baay'een dinqifadhe alhamdulillah jedhe annan gammade jedhe rabbiin naa kennee sannaa guddisaa jedhe riskii isaa fudhatee dhufa gatii ta'eef jedhe ani uumuu dabalee kan jabaatu jedhe guddisuu rabbitu guddisaa jedhe nan dinqifadhe
ما إني بيت أمو بي نمني كين باين أما مثلا أنا ما ilmoo hagan argan ka duubaan noo mari'atee dhalchees jedhus ni jira si galee marii namaa osoo hin ta'in mariin ati maatii keetiin mari'attu iyyuu hin hojjetu marii rabbii waan rabbii keessa hin jirre jechuun eenyullee hojjechuu hin danda'u kalee gaafa sitti himnu maaliif keessaa hin baasne eegayeetu yoo jiraatte waan hamma har'aa keessaa rabbiitti nan gaafatu jedhee yaadu keessaa duruyyummaallee agarree jirra gaafa yeroon si jirtu ati ni duruyyoomta gaafa umriin tantee waggaa 20-18 irraa hanga 30 ibidda keessa jirtaa jedhan ibidda san keessa jira keessaa hin baane garuu keessaa of baratta jechuudha mari'attee yookaan ammoo tuan ilmoo namaa ilmoo rabbiin uume takka riskii inni itti uumu wajjiin rabbiin akkana naan godhu akkas naan godhu jedhee keessa seenuu hin danda'u wanti ani isinii dhaamu obboleessa kiyya obboleettiitti wanti sii dhaamu wanti isinii dhaamu yoo jiraatteen namni wal jaalattellee yoo dandeette wallahi bu'aan biraan jiru maallaqni ati kennituuf maallaqni inni sirraa fudhatu maallaqni inni sii kennu sun isin fayyadu wanti si fayyadu ati laayifii kan keessan keessatti jireenya kan kee kalee ka boruu san yaadachuudhaaf ilmoo argachuu waa isaan jedhu murteessaadha jechuudha argadhu ilmoo homaa wanni inni sirraa hir'isu hin jiru biyya namaa keessa taa'ee kaayiroo keessa taa'ee suudii keessa taa'ee dubaay keessa taa'ee maali laa bakka feete jiraadhu orroo abbaa keetii irra hin jiraattu atillee mana arabaa dalagaa jette mana arabaa san akka dalaydu yoo rabbi siin mijeessin ati maaliin dalaguu dandeetti yoo rabbi aanjaa siin kennu yoo rabbi afiyaa siin kenninu yoo harka sirraa fuudhee yoo mataa sirraa fuudhee yoo meeqaa kamtu beela'ee dheebotee rakkachuu jira. Maas gaafadhu ilmoo shan fakkeenyaaf ji'a sadii ji'a afuritti xiqqoon beekama. Ilmoon kee akka jarri baay'ee ta'an hin beektaa? Ji'a takka osoo hin guutin beeka. Akka jarri baay'ee ta'an. Ji'a takka osoo hin guutin beeka. Dhaggeeffadhaa. Akka jarri danuu ta'an akka jarri nama shan ta'an ji'a tokko irratti bareeranne. Sini galee wallaahi baay'ee dinqisiifadha mucaa kana maaliifi keessattuu biyya yeroo kana keessatti biyya kan yeroo Ijipti kana keessatti mucaan kun jagina nan dinqifadhe reefan immoo dinqifadhe hin dhageenyaan reefan irraa dhagaa jira nan yaadi ilaala dhuguma namni yoo baruu wallaahi illee ji'a afuraffaa irratti ilmoo tokko ta'ee lama ta'ee dhiira ta'ee durba ta'ee hin beekama utuu beekuyyii argate jagna angara kootiin akka amantii kootitti jagna wallaahi jagna rabbitu guddise biyya kana keessatti ilmoo tokko argachuudhaan namni hin hollatamu jaarsummaa meeqaan argatamaam eessattuu biyya kamii keessattuu biyya namaa keessatti dubartiin ulfooftee jennaan dubartiin halaallee haadha manaadha jedhamtee yoo ulfoofte wayyoo yoo baafte malee yoo hin baafne bakka haadha manaa kootii miti karoora malee da'uu fi anuu biyya namaa keessa hin jira aniyyuu ilmoodha ilmoo kanatti anatti tokko filadhu jedha ilmi namaa garuu kan yaada qabu kan rabbii yaada gaarii isaaf kenne haadha manaa isaatii jechuudha argattu rabbitu nuu guddisa asaba barala yoo dhagaa falaqe olii gad deeme rabbitu guddisaadhaan malee sababa godhee barakaa keessa kaa'e kophaa isaa dhagaa falaqee mammarsii ijoollee kana ji'a hin danda'u garuu dandeettii kan rabbiitii bara ijoollee riskii fudhatanii dhufu yeroo akka dasii jedhu lootariin hin baane mucaa kana yookiin immoo madda galii wayii Ameerikaarraa yookiin dhaabbataan namni gargaaraa jiru hin jiru rabbi isaatti tawakkalee waan rabbi naa kenne 5 miti 10 yoo ta'e simadheera jedhee wallaahi nama kanaaf abbootiin amantaa dhageessanii abbootiin amantaa miidiyaan nuural hudaallee miidiyaan dhugumatti namaaf dhaabbatanu mucaa kan akkasiin tarbiya gootanu abdii guddaan sinirraa qaba maaliifi keessattuu gareen zoomii ustaazotaa dhaamsa kana biraan naa gaha yoo rabbii sodaattan biraan naa gaha namni akkasii jajjabeeffamuu qaba fakkeenya ta'uu qaba sa'atii namni giddiidhaan haadha manaa isaa qoricha obaasee ilmoo keessaa baasu keessatti sa'atii aakiru zamaan kana keessatti haadha manaa isaa ofiisiiti iyyuu xiqqoodha waan guddoo miti jechuudha haati manaa isaa wallaahi waan 5 miti 3 deessee irraa hafti jedhamtu miti sini galee tokko deessee irraa hafti waan jedhamtu miti garuu dandeettii kan rabbiiti nama ilmoo 5 akka argataa jiru beekee callisee taa'ee obsee rabbi isaatti sabaree ilmoo 5 bakkatti argate nama kana nama tokko iyyuu guddisu ilmoo tokko iyyuu guddisuun xiqqoo biyya dinaa kanatti hin jabaata silas rabbuma guddisa ta'us immoo sababa ta'uu qabna ilmoon kun ilmoo keenya hundaati yoo abbaa haqaa yookiin immoo ilmoon isaa mubaarakitti waamuu dhiifte dirqamaa miti sinii galee isumatti nu waamamte kan saatii haqa saatii halaala saatii ta'us immoo ilmoon obboleessa keenyaa kun kan keenya jennee ofitti qabachuu qabna yaa obboleesso aanan man danda'uun woman iyyee olii gadi argadhuun woman fiffiigee mariitti rarree waan argadhuudha qarshii tokko taatullee obboleessa koo bira dhaabadheera atoo dhaabachuudhaaf fedhii qabda kunoo bilbilisaa
kana keessatti sii maxxanseen jira. Dhaabachuu jechuun dirqamaa miti birrii lakkoftee birrii 1,000 Itoophiyaa 2,000 Itoophiyaa yookiin jechuu miti. Abshir jabaadhu jettanii jajjabeessuun wallaahi dirqama qabna. Badaan liqifadhan dhaggeeffadha. Badaan liqifadhe keessattuu akka amantaa kootiitti. Hin beeku waan amantaa kan biraa. Akka amantaa kootiitti garuu isin galee akka amantaa kootiitti ilmoon muslimaa baay'achuun kun amantaa keenyaaf murteessaadha. Dhaamsa rasuulaati alayhi salaatu wasalaam. Obboleessi keenya kun ilmoo shantu sitti dhufaa jira jedhama. Yaa obboleessoo mee kan biyya namaa keessatti obboleettiin kee dubartiituu qabdu. Obboleettii keetiin bilbilaan gorsaa. Obboleettii koo abbaan mana keetii kun shakkisiisa. Ilmoo irraa argadhu jettee obboleettii kee gorfata. Obboleettii namaa kan of jalaa qabdu. Maaltu sitti dhaga'ame yeroo kana? Kan warra kee geessitee dirqamaan harkiftee geessitee anatti mucaa keettii filadhu. Guddisu diqaalaadha. Kan namaati jettee haadha manaa keetii mataa gadi cabsite. Gariin kee immoo ilmoo argattee kaate. Ilmoo argattee rabbi sii kenneennaan deebitee immoo ji'a 7 ji'a 8 keessaa baasisaa turte maaltu sitti dhaga'ama? Maaltu sitti dhaga'ama? Dubartiin haadha, dubartiin obboleettiidha, dubartiin haadha manaati. Nu mirkaneessee jiraama. Hawaa tokko wantan dubbadhu hin jiru. Amaan dhibbaan dhibbatti anaaf naa mirkaneessee jira. Maashaallah tabaarakallah. Anaayyuu rabbi shana kennu. Isa kan saayittu annani naafe gara kootii. Maashaallah obbolaa kootii maashaallah jedheera. Anaayyuu shan naafa kennu. An ilmoo 80 yoo naa kennu hin fedhaan amma akka mataa keeyaatti. Wanta akka waan ani isinii himuu barbaadu maanni aanan san godhame bilaa. Wanta akka waan ani isinii himuu barbaadu maanni beetanii riskii akkuma isiniin jedhe san rabbitu itti uumu. Garuu ammoo ati sababaan akkuma mubaarak isiniin jedhe namni ulfaa'ee baatii 5 baatii 8 of keessaa baasus ni jira. Sanii miti. Angaruu waan tokko waan kaayiroo kana keessa hin daganne nama san maqaa dha'uun fedhu kutaa inni itti dhalates maqaa dha'uun fedhu mubaarak. Garuu intala Oromooti ilma Oromooti. Lamaan iyyuu jechuun waan garaasi nyaatu wal jaalatanii beekuu dandeettamuu beeku. Wal jaalatan sii galee nama wal jaalatu gaafa walitti dhufu dachiif samii tana kotooteet waan fedhe waliin jala sii galee hagattii saniif ilmi dhiiraa an dhiira. An dhiira ta'ee ammootu iyyuu dubartii irra dharan kaa'u dubartiin haadhatii waan taateef abbaa kenna dhiirri sii galee nuti abbaan haati teennoo haadha mana teennaati. Haati mana teennaa haadha teenna jechuudha. Kanaaf mucayyoo sanii fi mucaan sun hedduu takka wal jaalatan nama ajaa'ibaati garuu osoo wal jaalachuuf jiranii wal dhaban maalirraa wal dhabanii manuma dalagaa kana deemi hin deemi yoo niraan hin jiraanne biyya tanatti dhiirtis hin jaalatu. Yoo atis uffattee hin deemne dhalaan garagaltee sin laaltu nama kaayoodhaaf deemu hin jaalattu dhalaan nama dhugaa itti dubbatu hin jaalatu amma masalaan nama ijoollee qaba fuudhuu fedha si fuudhuu fedha ijoollee akkana qaba silaasiin jedhe alaalaalaala jettee lafarra fiidee kotoottee deessit akkasii miti garuu yoo si dhoysee si dhiyaadhee maaliif beektaan hin beektu. Inna mucaa sanii fi mucayyoo sun hedduu wal jaalatanii osoma wal jaalatanii wal dhabanii gargar ba'an. Wanti suni ka uumame jara hedduutti hin beekneen isinis hin beekne eega baatii jaageettee beekte. Beekte dawwaltee fi akkana jettee wayitee isin hubachiisuu ni yaaltutti yeroo isin akka inni fahamu godhuu barbaaddutti inni carraan inni ishiidhaaf kenne nama biraa wajji jira. Nama san dhiisee dhufee si fuudha ilmoo tana garaa keessaa baastaa. Jecha jedhu amma wanni kenneef filannoo kana keessaati maal filatta lubbuu tanteeti moo isa wajjin bultii ijaarrachuu filatta sila akka mataa keetiitti gaaffii sitti haa ta'u sun. Na mucayyoo sun akara deemtee gaafa baatii 7 akkana seentu obboleettiin jaartii xiyyaa Ingiliis jirti. Obboleettiin jaartii xiyyaa tun haati mana xiyyaa obboleettiin haadha mana xiyyaa Ingiliis jirti boontuu jedhamti. Isin sun achirraa dawwaltee gaafattee akkana sidide yoo sidide anattu si guddisaa haga baatii amata takkaatitti anatti wajji jira haga gaafa dalagaa deebitu hin baasin rabbi sodaadhuu jetteen waan ajaa'ibaati ani istii namaa yookaan ammootu yaani waan namaa takka baasuu barbaade osoo hin ta'in dhugaa jirtu wayii isin barsiisuu barbaade namni sun baatii torbatti ilmoo jiraa. Ilmoo baatii 7 jechuun ni dhalataa jechuun. Ilmaan xiyyeetuun amma baatii 9 guuteen dhalatte kunoo baatii 8 wayii dhalatte baatii 9 seenuudhaaf. Alhamdulillah.
itti gammada malee ittiin gaddu. Mucayyoon sun mucaa garaa keessaa baastee mucaan sun yeroo ba'utti lubbuu qaba hin iyya osoo dhaga'u fuudhee gatee jettee haasoyti. Wallaahi Oromoodha summa wallaahi Oromoodha. Garuu ammoo riskii san hin fuune mucaan sun hin dhiiseen isii garaa keessaa baasiisee wallaahi hin fuuneen ilma dhiiraatinu waliin kijibnu walillee hin sobnu sinii galee an argachuu kiyyatti ittiin gaddu'an itti gammada malee yoonnin karaa keessa taa'ee hadda nama Oromoo of biraa qabu miti Oromollee nin qaba dhugaadha. Garuu ammoo namaa miti kasii guddisu abdii namarra hin kaatinati rabbi irra kaadhu anamma Oromoo abdaddee hin dhalchine yookaan ammoo ofiyyuu abdaddee mataa kiyyayyuu abdaddee nama dhalchee miti maaliifi biyya kana keessatti namni akka itti jiraatu namni kaayiroo keessa jiraatu ni beeka yoo obboleessa obboleettii qabaatte yoo biyya biraatii nama qabaatte ni jiraatta akka feetetti an faamilii dhabeetii miti faamilii guutuu qaba Ameerikaa keessa nama 15 ol jiraachuu danda'a garuu ammoo tu'an salaamata rabbiin jedhu maaliifi namni hawaati barreessiteef yookaan gaafa akkana ilmoo argadhe kanaa miti gaafaan ilmoo na argatin iyyuu yoonni nan salaamata rabbii barreesseef waan nan maallaqaaf barreesseef waan saniif hin barreessuufi jechuudha. Namarraa qusattee waan kan kedhoifattee jiraachuun ammoo baay'ee filatamaa. Sababa sanii irraa abdii jaraallee hin qabu jechuudha. Abdii nan qabu abdii rabbiiti. Rabbii gaditti ammoo sababa atillee niyyaa tantee beekta. Ati sadaqattu birrii takka birrii lama birrii dhibba. Ansanii jecha sin kabaju. Wallahi ansanii jecha ati san naagooteef jecha sin kabaju. Rabbi si haa kabaju malee anuma naagoote jedhee iyyuu galata sin galfaddu. Mikinaatum nama akka kiyyaate atillee bor rakkatee harka namaa keessa laaluu dandeetti. Anillee rakkadhee harka namaa keessa na beeka inni. Sigalee an ol caalaa nama gammachiisuu yaadu malee ofii kiyyaa gammadee jiraachuu hin fedhu. Gammachuu itti caalaa gammachuu teettu na gammachiisa. Kanaaf hundumti keessanii ishee godha wallaahi waan nu baranna. Namni baay'een kana gaafatu jireenya akkamii jiraatta ati maaliif eessaa jiraatta maal irraa jiraatta maal argattaa naan jedha yeroo kamiyyuu an mubaarakillee na beekaa namoonni kaayiroo keessa jirus na beeka. Gad jedheen deemu jechuun kabajaa ilma namaatii ni qabaan nama guddaa caalaa ammaan guddoo caalaa yookaan ammoo mubaarakiin caalaa of caalaa daa'ima sabiyyii waggaa 10 waggaa saayibni kiyyaan nama umriin isaa waggaa 15 oliin saayibeen beekan nama xixiqqaa nama lafaa ol dhufaan isa addas na jedhaan mikinaatum waan sun sharrii hin qabu jechuu garaa isaa keessa haasidan qabu si galee wanti inni yaadu waan jireenya isaa yoo taate malee namni gurguddaan kun namni si dhufu waa'ee bultii itti mari'adhu ati waa'ee yookaan agartee waan takka takka itti dubbadhu wallaahi nama abbaa kiyya ta'utu jechuu akkana jaarti haadha mana teetii hojii waliin buutaa waliin bu'ee gabbaa'ee anaa deemu jiru namni wayii na dhufu. Nama biyya kiyyaati nama guddaadha nama san wallaahi islaam maqaa dha'e inni amma uuu jedhee akka inni maraatuun beekaan. Shama akkamitti gaafa si dhoorginu akkamitti akkanatti ma fuute siin jennee nama bakka waan fuutu nama si qixxaan fuutu laa riskiin kan ta'e midhaaniif bishaan kan kee bakka jirtu malee si dhaabuu hin dandeettu waan jaalatte argachuu hin dandeettu waan jibbitellee dhiisuu hin dandeettu waan rabbi jedhe san si goosisa rabbiin fedhii kee osoo ati hin feene si goosisa. Kanaaf immoo waan rabbi si goosisu san itti shakkaruu qabda siin galee baasii nama naan jedhe jira garuu inni nama ilmoo qabu ilmoo akkanaa jechuudha. Namni ilmoo argatee dhufe immoo ilmoo argatee bira tare jecha san namaan hin jedhu jechuudha. Bareechi dhaggeeffadhu. Hin mi'aaya Namaani. Wallaahi summa wallaahi anamma nama gabbayee karama kana keessa uuma daddalagatee yoo guddatte birrii dhibbaan ol deebi'u birrii dhibba jechuun. Guyyatti birrii dhibba yoo argadde jetti birrii 3,000 lubbuuti eeyyuu nama jiraachisuu danda'u miti garuu alhamdulillah yoo itti fayyadamte akkaataa itti fayyadamtu beektee rabbiin barakaa keessa sii kaa'aa jechuudha. Birrii qabaatteefi miti waan fayyaan kan keetu birrii sii caala sii galee waan rabbi sii kennisa rabbiin itti shakkan haadha abbaa tanteetirraa du'ee fudhadhu achirraa kaafe wallaahi kufteen kuftu jiideen jiidu homaan sheer godhi ammallee hin geenye sheer godhii fidi nama. Waa'ee kiyyaa hin haasofne waa'ee kiyyaa yoo nin haasa'e annama akkanaa nan se'u namni kamiyyuu kaayiroo keessatti waan biraati qabu. Anaaf mubaarak nin jaaladha. Hin keekaan nama mubaarak yoo inni karaarraa doongol nuti gaafa feene wal arrabsin gaafa feene oo muka walitti cabsin wallaahi gaafa rakkoon jirtu garuu walirraa hin dheessu nunu. Masala na ijoollee suudii misaalee sirii kaa. Asaan kee mi'a wallaahi laati asaan kee baay'ee mi'a deeqaa tokko waan ta'een dhaabadhe haasa'an. Ummata keenya amaan kanaan gaafa wal barru waa'ee namumaatiin wal barre waa'ee namumaa jechuun koo amaan nama adda galateeffachuun barbaada. Rakkoo guddaa wayiitu uumame kaayiroo keessatti rakkoo du'aaf ajjechaa hin beektu wallaahi dhaatiin dhugaatiin itti maara rakkoo cimaa wayiitu uumamteennaan
lubbuu isaa dabarsee kenne amantanii dhiiftanii asirraan miti asirraan qalama jedhedha. Dabarsee kennu rakkoo cimaa garuu dubbadheeraan hin dubbanne amaan eenyuufuu nama galataati rakkoo jabduu yeroo keessatti silaa bixi taatu nama hambise deebi'ee angaarummaa isaa sanaan hin qabadhee jiran amaaniin jechuudha. Amaan nama gaariidha jedhee hin qabadhee jira. Fakkeenyi inni immoo keessattuu biyya yeroo Ijipti biyya inni wal jaallatus inni ni kaadhaa wal fuudhee tokkos hundaa miti. Ilmoo argatee waa tokko wantoota dhokosoo hin jiru. Rabbiin sodaadhaa malee nama sodaatina. Biyya dooktorrii ulfa baasu keessatti danatee nama keenya kararra ulfa kararra deemaa jiru yoo arge bakka itti baaftan dhabdanii faa jedhu keessatti dhiira akkanaa ta'e ilmoo shantu sitti dhufaa jira jedhame ilmoo shan simachuudhaaf qophaa'uu isaatiif deebisee dubartiin obboleettii kooti dubartiin haadha kooti dirqama dhala argachuu qabdi jedhee gaafa inni fuudhuu kaasee aasaa isaan jedhamaa jiru dhagahuu dhiisee horiiyyuu yeroo bitan akkasitti bitanii maali waan danuu dhagaa qalloodha warri kee yaani silas yeroo waa tilmaamamu waa danuudhaan tilmaama namni warri kee kun qalloodha deessii ofii ilmoodhuma deessii jedhamee itti kaafame deebi'ee rabbiin immoo ilmoo dahuu si keessa ba'e ilmoo shan mucaa qalloo kana isee itti himuu hin danda'u ilmoo shan itti kennee sini gale inni immoo ilmoo shanan si akkasiin deessu kun shanii lakki rabbi lama nuufa kennu rabbi sadii nuufa kennu yeroo rabbi lama nuu kenne yookiin sadii nuu kenne arganna hin jenneeni ilmoo shan rabbi nuu kenne kana dahi abshir hojjedheensi jiraachifadha jedhee ilmoo shanii miti ilmoo tokko baqata biyya kanatti namni fedhii mee nama dhibba keessaa nama 20 fedhii isaatiin ilmoon dhalatte dirqama ta'e naan du'a ilmoo goote wajjin jettee dubartiin jechuudha. Uftaan hundi kee naan du'a ilmoo goote wajjin jettee diddee ari'atamtee bakkee bultee riyaa bira bultee argatte malee gammadee naada hibaqa kan jedhe dhibba keessaa 20. Biyya akkana keessatti immoo ilmoo shan rabbitti kenne jennaan ilmoo shan rabbi naa kenne lakkiin dubartiin haadha kooti obboleettii kooti afaanii miti hojiidhaan akkasitti agarsiisuu barbaada. Dubartiin haadha kooti dubartiin obboleettii kootiin laayivii irratti yookiin immoo afaaniin utuu hin ta'in hojiidhaan abshir waa malee rabbi shan siin kennine shan rabbi sii kenne immoo hojiin guddifanna rabbitu nuu guddisa jedhee tawakkale namni tawakkula akkanaa qabu jiraadhaati dhiiroo obboleettii jiraa abbaan manaa keetii gaafa ati ilmoo tokko rabbi sii kennee jennaan biyya namaa keessa dhamaatee hoggaa ja'a maatii kee gargaartee hoggaa afur immoo abbaan manaa keetii wajjin jiraattee dudda keettii baatee malkii keettii baatee fuula keettii baatee bifa keettii baatee jettu yeroo rabbiin immoo hoo dadhabdeetta jedhee gara ilmoo keettiin si kiisuudha ilmoo tokko sii kennu maal sin jedhe abbaan manaa keetii kan wal dhabe hin jiru kan adda bahe hin jiru alhamdulillah jedhe obboleessi keenya amma 80 naaf kennu isatu naa guddisa abbaan barbaadan na gargaartanus anna gargaartan jedhee galata wayii isin himadhu rabbii koon shakkara jedhee nama kanaaf kabajatu mala wallaahi angara kootiin isan ergasii kabaju caalaatti anaaf nama jalqabaati amaan nama jalqabaati dubartiin haadha kooti dubartiin obboleettii kooti waan rabbiin isiidhaa kenne immoo argachuu qabdi kan guddisu rabbi gatii jedhennaan kabajan isaaf qabu akkan itti ibsu nabe kanaafan dhaabadhee alhamdulillah jedha nama akkanaa qabaachuun gaariidha namni kun nama gaariidha eenyuun harkatti qabuu hin danda'u bara dubartiin ulfa tokko fudhattee dhufteennaan anatti mucaa keetti filadhu jedhamu keessa biyya kun jedhame keessatti ija kootiin argee gurraan dhagee keessatti ilmoo shan abshir jedhee haadha manaa jabeessee argatee jira. Kanaaf obboleewwan keenya hundumti keessaniyyuu garee adda addaa irratti garee quraanaa garee hadiisaas haa ta'u garee adda addaa irratti viidiyoo kana sheer godhaa inni immoo haasaasaa mi'aa sanaan miidhu dubartootaaf dhaamsa qabu hadhaamu angara kootiin kabaja guddaan isii qabasiin jedhadha. Nama kanaa argachuun wallaahi bakka shamarranii bu'ee isinii galee bakka dubartoota qalbiin keessan isin jiidhee dhiironni fakkeenya akkanaa fudhatamu nama akkanaarraa akkasiin jettanu nan beeka. Kanaafan kabaja isin dhiira kanaatiif qabdanu gatiin beeku jennaan ol ka'ee mataa keessa isinii dhungadhe jechuudha. Kabaja keessaniif nan beekaan waan isin yaaddan bareechin keessoo kootti beekaan. Kanaafan isinii kabaja nama kana hayyee mi'ati immoo ergaa kee mi'a haasaa kee amma seenaadhaan sun dubbadhume. An maallee dubbadheellee silaa dubbadheellee
hin fixu haa dubbadhu garuu waan baay'ee waan dubbachuuf qopheeffadhee hambifadhe baay'ee qaba jechuun dhugama rabbii miidiyaa tuffadhee yookaan ammoo kana san osoo hin ta'in OMNs guyyaa hadhaa ni dhufa naan jedhee ture yookaan dhufuu danda'a yookaan dhufuu dhabuu danda'a sanan maa OMN na dhufuu dhabe maa Mubaarak maa Asliin maa Ebelu na waraabuu dhabee miti Oromoon anaa gardhaa mun jirti jedhan Mubaarak waan haabadhu anuma nagarre wallahi wanta akka jira waa'ee kiyyaa irraa isinitti hima tokkoffaa namni Kaayiroo keessa jirtan maqaa kiyyaan daldaalu jirtan rabbi sodaadhu san kasitti himuwan ani yuwenni kanaa qaxarte sarraatanyaa yuwenni qaxaree fi maallaqa yuwenni nagana murtee fi wallaahi billa summii natti haa ta'an wanni yuwenni dhaabbanni biyya kana keessa jiru Kaayiroo keessa jiramti dhaabbanni nama gargaarti jedhamte ilmoo sadii an dubartii tokko ilmoo sadii argatee jennaan geessee jennaan baasi jedhani ana biratti ilmoo sadii lakkuu garaa kee jira baasi rakkata jedhani anaan jedhan anaan doktorri ilaalchisu ka an dhuunfatu son taane yuwennitu doktora san bira barreessee nu erge daa'ima afur jennee himachuu dhayne malee doktora barbaanne hin dhayne nu maaltu naa baaree ka daa'ima afur ilaalu gaafas daa'ima afur sadii beeynanu garaa jira maaltu naa baaree jedhe hin darbate sigalee hagana takka namni siirifatu hin jiru masrii jechuun ammoo namni hin beekuun garaa masriidha wallahi nama ilmoo fi haati waliin boonne irraa sanii miti homaa wanni jarri naa goote hin jirtu sanii sodaatiin ati riskii rabbii jechuu ati cufuu hin dandeettu ati banuu hin dandeettu rabbi sitti banee jennaani ni jiraata achirraas deebi'ee waa'ee obboleeyyan tiyyata dubareetti yoonni wallahi nama sadii afur irraa dhaga'ee jira nadda walee namni nama sii godhanii jiranii miti nama daa'ima sii qabu godhanii jiranii hirriba akkamii argachuu jirtaami maali wallahi inni mana keessa arge amma hin qaban of biraa nama nagargaaru wayii muyattii walaayittaa argite fidee isinitti dhagaaru yaa jara keenya irra deebi'ee dubbadha kan biyya kana na kaa'ee bitaakaa kana naa kennee as na jiraachisaa jiru rabbii gaditti UN'dha na ummata biyya kanaa miti dhaabbata mootummaa addunyaati miti mootummaa gamtoomaniiti ana bitaakaa naa kennee qaamaa naa kennee na jiraachisaa jira haa ta'u malee jarri namni wal horuu kana badaan fedhan dhimma irraan qaban tokko jedha lammaffaan immoo nama ilmoo sadii argate geesse jennaan ilmoo sadii argatte gargaaraa waan ta'e godhaa fennaan ilmoo sadii itaasirra jiraadhan baasii ilmoo tokko akkati argattu qoricha minaamni takattaltee ilmoo tokko si gaha sadii maa itti goota jedhan malee shankee dantaasiin qaban anasitti maal dhaggeeffadhu waslaattaa abbaa barbaade bakkee keessa deemte yoo inni si gargaara yoo inni ija kee gaa'u wanni takkitti nan isinii himu suni akkasuma ani na haa gargaaranii nama na gargaarus cufii banii si dhiisisi suuraa koon qabu riskii abbaa rabbii naa bane eenyullee narraa cufuu hin danda'u eenyullee naa banullee hin danda'u sanaan rabbitti aman wanni asitti himu wanni dubartitti himu wanni dhiiratti illee himu tokko jira an akka mataa kiyyaatti durriyyee ture baalageen ture garuu immoo bilginnaa nama wajji jiraadhes haa ta'u nama na beekus angaraan kiyya na dhiifu garuu dhalaan takka wayita sobamtu haadha tantee ati bootuuf tahu bololtuu sun arguudhaaf mana citaa isin keessa jirtu sun tasi gubdu sun dubartiin as jirtu sunis mana arabaa keessa jiraatta malee wallahi akkasuma akkuma haadha teetii isaan shinteweete arabaa dhiitee dhufu jirti amma ma dhiitee dhufaan jirtu amma ma dhiitee dhuftee birrii obboleettiidha haati biyyateen nama maaltu jira beela jira hongee san maatii ofii bira dabarsitee si mana si qallabu jirti wallahi wabillahi haqa guddaa nurraa qabdi nuti malkiinis haa ta'u waliin madaalluudha amma biyya kana keessatti dhiiraa fi dubartiin biyya tana jirtu waliin madaaltuudha waliin madaaltu dhugaan na bira jira Mubaarak dhiirri biyya kana jiru baay'inaan nandareeji yookaan ammootu ijoollee xixiqqoo nama bultii maanaa bultiin ijaarachuu hin beekne baay'ee jira siigalee maanaa bultii miti sammuu keessa jira wanni muluun isaa iyyuu guddina kan keessan osoo hin taane inni umriin ati isa caalu san osoo hin taane ilmi dhiiraa kasirraa fedhu tokkoffaa hin kijibin ilmoo yoo qabaatte hin qaba jedhi itti dhaqime mee si haa jibbu namni sun baay'een ilma namaa ka wal'eessu jiru dubartiin takka wayita si dhiyaattu yookaan immoo dhiirri tokko wayita si dhiyaatu mistira ofii ka duuba jiru san hin dhoyisiin maan rakkoo qaba yoo jaalatti si wajji waan ati qabdu san waliin si haa jaalattu yoo suusaamii taate suusii kee waliin itti maddu yoo haraqaamii taate haraqeen dhugaa jedhi itti himime wallaa isin jibbitu si qajeelchuu mokkorti malee dubartiin haadha yoo rabbi si qajeelche haadha tante yoo rabbi si jallise galu azaabni jecha azaabni dubartii fakkaate hin jiru dhiirrillee akkasuma
Kanaaf dubartiin mana madaam deemtee dhuftee wayita maallaqa sii kennitu. Dassi jettu haga 26 ga'uuf kaati guyyaa lakkaayattu haadha keetii miti abbaa keetii miti. Garuu haadha tantee caalaa abbaa kan kee caalaa riskii nyaachuu jirra siin jenne san ana jaartii tiyya dalagaa argeen beeku fuudhee sanii fi miten dhugaa jirtu sii himu jira. Na biraa deemteen beektu an jaartiin tiyya takka waggaa lamaan wajjuma ta'e hin beekamu baaran. Na biraa deemteen beektu. Akkaan itti fedhutti akkaan horachuu fedhutti ni horadhaan. Akka atillee feetutti ni horatta garuu ammootu marti akkaan horadhee horachuu miti. Akka shari'aan jedhetti silaa jaartii tiyya mubaarak ijaan arguun qabu. Ni yaala silaa akkasitti bulchuuf. Garuu biyya akkasii keessa hin jiru. Biyya rakkoo keessa jira. Saniin beekna walirraa beekna. Maallaqa isii bichaa miti. Wallaahi obboleessi isii paantii hin qabu. Biirii ittiin baratu hin qabu. Si galee haadhaaf abbaan isii hagammaa mana citaa keessa galte. Qixxaa koo keessa shaayiin dhuydee jiraate. Garuu ati kitfuu ati nyaatu. Surree feete ittiin bitattee uffata feete irraa uffattee mana feete keessa galtee irraan dhaluu gaafa isiin ulfooyte. Eenyutti waliin gachiisi. Maa waakkataati? Hin waakkatiniinis hin jedha obboleessa kiyya. Atillee obboleettiitii hin waakkatiniin. Kaawwatanii asiin bahe asiin baatu rabbi si haa qajeelchu. Kaawwatanii siin asiin baate asiin bahu rabbi si haa qajeelchu. Homaa wanni si fakkaata malee wallaahi tokkoom. Dubartii tana ilmoo argachuu qabdi dubartiin. Umrii isinirraa deemu. Umrii teessan isinirraa deemu tan ammoo har'a warri fanaddaatee lippiistikii maalii kanaan of maraachitu wallaahi guyyaa waggaa 2 booda of laale. Maal naan jedhee jette. Annama hagarraa 16 biyya kana dhufe 16 irraa beeku ka wirtitti jedhu. Ka ilkaan irraa dhume osoo akkamumatti lippiistikii maan olii gaddeemu wallaahi nama baay'ee beeka. Hardallee of hin beeku akkasuma deemu. Shaxxee fakkaata. Laafee dulloomee jechuudha. Ta'uun qabu bakkaati yeroo keetiif fayyadamuu qabda. Agartee waan san keessa maa rafaa oolu. Deebii keessa ilmoo argadhu jechuu barbaadeeti. Rabbi ilmoo isin haa kennu. Rabbiin Rabbiin niyyaa teessan isin haa guutu. Akka garaa keetis haa ta'u. Rabbiin agartee niyyaa teessan isintu beekaa ani hin beeku. Rabbi niyyaa keessan isin haa guutu. Namni na gargaaruuf niyyatte immoo niyyaa tante ani hin beeku rabbi si haa guutu. Dhukkubni kiyya yoo kasi dhukkubsu taate yoo kanaa dhukkubsatu taate. Rabbi dhibee ati qabdu mara sirraa fuudhu. Rabbiin agartee hidhamaa kenna hidhaa rabbi nu haa baasu. Si galee rabbiin ilmaan naa kenne tana bakkaan nu haa ga'u. Ilmaan xiyya qofaa miti Oromoo guutuuti. Si galee an addatti wanni irraa qabu hin jiru. Maqaa kiyyaan dhalattullee ilmi Oromoo tokko ilmaan 5 argate wayti siin jedhu. An Oromoo keessatti nama ilmoo 5 dhale nagarre. Garuu ammootu miidiyaa na dhufee miidiyaa na dubbise nagarre. Uummata Oromoo akkana naan jedhu kabadhee taa'ee na laalu. Wallaahi ani Oromoon asliin na waraabe. Asliin herrega nama tokkoon alatti namni isa gargaare yookaan nama lamaan alatti hin agarreen. Na gargaaree mitan dirqama. Rifadhu garuu anaa mitan anaan rifatiin. Kabeela kadhee booda sanii rifadhu baay'inaan. Kanaaf akkasii ani ijoollee tana kaasaa mubaarakii waa'ee. Wal jalaa kaasu bucusii wanti nama gaddisiisu. Yeroo tokko boo'e tokkotu ka'a yeroo tokko ka'e tokkotu boo'a yeroo tokko ciisee jedhe inni sila ciisaa ture immoo ka'e boo'a jechuusi wanti natti dhagahame waan kana alhamdulillah baga argate anu gammadeeraaf argachuusaa yoo waan gooneefis gammadeeraa fi garuu yeroo inni tokko riba quufee ka'e inni tokko immoo ka'ee jeeqaa akkasitti xiqqoosi riban qabu deebi'ee immoo hin darba barri kun waggaa tokko geenyaan dhumateera. Rabbiin waggaadhaan ga'e immoo sana booddeen fiisaa warri dhiiraas ta'e warri shamarranii gorsan isinii kenne amma isin mufachiisuu hin ta'in isin gammachiisuu qaba. Dubartiin haadha keenya obboleettii keenya erga taate afaanii qofatu hin ta'in innaa isin rabbiin ilmoo isiidhaa kennu tarii ilmoo ati balleessaa jirtu sun keessaa qottee baasaa jirtu suni yookiin isa mootummaa ta'uu furmaata ta'u si galee isa furmaata saba isaatiif lammii isaatiif ta'uu mala. Isa aalima ta'uu isa immoo waan barbaadan bakka addunyaa kanaaf nama barbaachisu ta'uu mala. Kanaa jennaan qottee keessaan baasin akkasiin birii lakkoofte fiddeesti kennaa turte ati immoo yeroo rabbiin ilmoo siidhaa kenne abshir jabaadhu hin madeessin danuu argineeti. Danuu argine hin deessu alatti ilmoo keettiitu jedhamu kan dahame danuu argine. Nama saalfachiisa garuu. Nama saalfachiisa akka sana haasoftee si keessatti namni. Si galee ilmoo kana argattu ofii kootiyyuu ilmoodha. Maaliif bomaa dugda si nyaata ta'e ilaalamii nyaachuu barbaadamu. Haqa sarraa qabdi kun. Kenniif ilmoo taraa kemmoo waggaa tokkitti gadi ba'e jedhu gama. Waggaa tokkitti gadi ba'e aannan isiin waggaa shaniyyuu bara homaan hojjennee argu. Isiin nyaattu kansaa inni waan ajaa'ibaa waan dinqii waan yeroo keessa ija keenya argaa turre harka qabatee bahee yookiin mushwaara isaa yookiin immoo hojii isaa si galee geggeessuu yoo taate malee isiin nama mana taa'aa ture.
Kana amantiitu ajaja. Ammas amantii isaa qabatee jira. Tawakkaltu alallaa jedhee jira. Namni rabbi tawakkale immoo abadan kufeen kufu. Sigalee rabbi isaa qaba. Kanaaf warri zoomii keessaa quraana qaraatan warri amantii adda addaa intinaa jettan amma dandeessaniin obboleessa keenya yoo gargaaruu dhiiftan illee kunoo lakkoofsi isaa inni irra keessa jiru mubaarakii miti. Lakkoofsi isaan sinii maxxansee daaraktii taag irratti godheen jira. Keessaa amaan jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam fayyaadhaa jedhaa dubbisa. Sini galee yoommoo inni sin jalaa kaasuu didee maal jedhee na dubbisa. Akkuma kana dhufeetanii laabii sinii waraabee obboleessa keenya obboleetti keenya abaluu jedhee maqaa keessan dha'uun mala. Akkasiin jala galatoomaa warra ilmoo hin qabneef warra abbaan manaa keessanii isinitti jallate rabbi abbaa manaa keessanii isinii qajeelchu ati dahuu feetaa rabbiin sii kenna deddeebisee abbaa manaa keetiin mubaaftu malee jedhee finyootti kaa'e si geessa manaa kimii. Yoo rabbi sii kenna. Yoo rabbi sii kenna obboleetti. Yoo ni kaa rabbii irraa qabaate ni kenni sii ulfaan jiru irraa bu'uu hin danda'u. Bakka. Sii galee waan ati beekamu. Siagatu ati ilmoo kan keen guddifata. Ilmoo keetii hojii siagatu abbaan manaa keetii amma ilmoo keetii sana siin ga'u. Kadhiiraatti akkasitti immoo jechuudha. Yoo sodaatte ulfa sanis sodaatte miti. Wallaahi ulfa san hin baasinii dhiisii biraa deemisi. Irraachi siiqi ilaalii yoo dandeette gargaariin. Garuu afaan kee keessa wanni ajaan hin bahin. Kanuma. Sii galee waan fokkataa waan akka arrabaa waan akka tuffii waan garaagaraa afaan kee keessa hin bahin. Maaliif ati haadha ilmoo teetiiti. Sii walii galuu dhabdanis. Anarra yoo haadha mana tiyyaatiin haadha ilmaan shaniiti yoo waliin galin yoo walitti hin tolin yoo waliin galle laazima ilmoo shannaa dhalte wajji jiraachuun laazimaa miti. Saa walalaa rabbi jedhee kana karaa rabbi godhe garuu haga waliin jirtu ati sharri itti yaadin sii galee haadha ilmaan teetiitii kabajiinii ulfeessiinii haadha teeti haati mana keetii siin jechuu barbaadeeti. Kanaaf akkasii yoo isinitti balleessa jiraadhaan dhiifama yoo haasaa kiyya keessatti dogongoree jiraadhallee ka dhiiraa ka dhalaa awwalumaa galatti bakka dhiiraa bu'ee osoo hin ta'in bakka dubartiillee bu'ee osoo hin ta'in wanta na dhagaame isinii ibsu jira isinii galee kanaaf hin sodaatinaa wanni sodaattan hin jiru umriin ta'in akkanuma nurra ummanni keenya ka biyyaa dhumu jiru san bakka barra ijoollee matana bakka bu'aa bara. Wallahi dhugaadha. Oromoo miliyoona 60 jedhama miliyoona 60 isa yoo ati waliin dhalchineen nuttuu miliyoona 60 dhaqa. Kanaaf waan dadhabde ati ilmoo itti guddisan jedhanii san ilmoo itti guddisanii san hin dagatina. Aloo. Kanaaf rabbiin ilmoo isinii haa kennu rabbiin iyyaa keessan isinii haa kennu rabbiin garuu nama ilmoo isaa garaa baasee waalaikum assalaam osoo inni lubbuun jiru boochisaa awwaale san wallaahi wabillahi rabbi isaan dhiisin nama sanan. Hin dhiisneef garuu akka ilma muslimaa tokko akka ilma oromoo tokkooti. Lakkoofsa kan saati. Wallaahi rabbiin irraa kafaluuni jedhaan. Waa takka wanni ani jedhuun hin jiru rabbiin irraa kafalu rabbiin ilmoo si dorgatee yoo si dhabsiise hoo. Hello. Akkasii ulfaadhu. Ayyee ulfaadhaa galatoomaa ijoolleen bilbilaa jiru bilbilaa jajjabeessaa yoo gargaaru illee dhiiftanii sheer olii godhaa hunduma keessa rabbii jecha isin jaallanna guyyaa 2-3 booda inshaallah deebi'ee waan irra geenye isin barsiifna isin jaallanna nagaatti.